dhiiga jissee ijaaree ala kan bulle keessa haa bultu jedhanii isaan si yaadanii onnaadhaan duriyyee kennite mana san qabsiisee kumaara taphatanii ana adima sitti waan. Inni yoo jijjiirame jedheen abdii akka tasaa yoo jijjiirame jedheen malee. Allah kana kunoo kan kee barachi hin deebi'u caaltu dhugaan anama waa'ee kan keelees dubbachuu dhiisee haga turellee hin beektaa si gorsanillee achuma jirta dhagaan bakka socho'a si dhagaan takka mana jijjiirtuu kana barka gaafa daa'ima ati deettee kiraa mana waan kafaltan waan nyaatanii bultan ati dhabdee inni daa'ima kana algaa kanatti hidheeti barre karambula taphachuu deeme qumarra taphachuu deeme. Na yaadadha sana. Maal yaadatta? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu baga jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha haadha wanti isiniin qabadhee dhufe maal yoo jettan waa'ee kiyyaa fi waa'ee ajjiiti jechuudha. Viidiyoo durallee isin anisini waraabee argitanii jirtu je'eeta yaada namni ajji akkas gochaa jiru abdiidha jedhaniitu natti manii ani garuu abdiin akkas godha jedhee yaanneeyyuu anuma amma gadi ba'aa jiru inni dhufe mana diiwaana seene diiwaana banatee seene jechi kun dhugaa fi dhugaa miti amma kaameraa kiyya dhoksadhee isinuma funduratti gaafadha jechuudha. Yoo jecha kana inni jedhee jiraate isinillee asumaan dhageessanii jechuudha. Yoo inni hin jenne ta'ellee asuma gara namaan kan dhageessan ta'a. Ani garuu amaluma ajjiin akkasiin jedhee namni immoo ajjii miti jechi kun ajjiirraa miti kan dhufee abdiit akkas godhaa jira. Abdiit sammuu ajjii keessatti waan akkasii biqilchee naan jedhanii natti manii waan hundaafuu yoo dhugaas ta'e sobas ta'e kanuma argitan kanuma dhageessan ta'a. Mana maqaa keetti jijjiirrattu malee asiin deemini asiin socho'ini jedhanii abdiidhaa jedhanii natti manii ani garuu jechi kun abdiirraa maddee nama biraarraa maddee ani hin beeku abdiit akkas jedhanii natti manii kan abdiin jedheef hin jennellee anga dhuma sagantaa kiyyaatti yoo na hordoftan kanuma argitan ta'a amma dhuma sagantaa kiyyaatti na hordofaa firraa kiyyaa. Seen abdii. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sabaat. Amma gadi ba'uuf hin deema. Maana wanti ka gabbaarta. Dhimma ajibaaf si barbaada. Maali? Dhimmaaf si barbaada. Maali mana dhimma kam? Way si gaafadha jedheen. Dhimma guddaa way si gaafadha jedheetan si barbaada abdii. Maali? Waan namarraa dhaga'e. Yoo. Ani immoo waan namarraa dhaga'e kana suma gaafadha jedheetan si gaafachuudha si waa. Maali? Abdiitu maqaa isaatti deeffadhu jedhee gorsaa jira ajjii naan jedhanii natti man. Ani immoo abdiin akkasin godhu lakki maqaa badaa rakkaa'ina abdiirra jedheen ani wanni jedhe. Kanaafuu ani immoo suma gaafadha si gaafachuudha. Eentu akkas abdiin akkas jedhe eentu sitti? Abbaan isaa maal si godha garuu No. Eega waan tokko kuusani abbaa isaa maal godhaa jiniin an abbaan dhimmaa jiraa miree? Ka jedhe jiran anaa miree jedhe. Kanaafinu si gaafadhe. Na dhageeffadhu ka jedhe jiran anaa miree? An hin jenne hoo jedhe wayna amantaa? Namantuu miree? Si namana ka waan si amanuuf si gaafadhe. Kanaafuu an abbaan dhimmaa kunooti jedhe jedhanii haasanii miree fagoon jiru miree. Abbaa jedhe san nattas fiddeeti yoom akka jedheen sa'a akkamitti sababa maaliif maalirraa ka'e akka akkas jedheen itti himnee akkasi dhugaa adda baata. Akkam wannummaa akkanaa kun jette jedhanii kan hin jaaladhu hin beektame. Nan beeka garuu anis gaa waan namni nama duubaa soo hin fedhu kanaafinu simmoo waan si amanuuf si gaafadhe abdiin akkamitti akkas jedha. Osoo na amantee nan gaafattu. Osoo na amantee bakkuma namni sun akkas hin jedhetti abdii waan akkanaa hin jaalatu jette jedhanii kana hin jaalatu. Jedheen gaani. Kanaafuyyuu isan ilaallatu jettee achuma cufuu qabda malee na gaafattichaan bara jechuun ooltu jechaadha. Takka akkas miti abdii. Dhuguma jette garuu waan hin amanne waan kana hin amanne abdiin akkas jedhu hin jedhu isaan markatti laaffise isaan gana waan baay'ee odeessa jiru ani garuu abdii waan akkasiin godhu abdii waan akkasiin dubbatu waa'ee miidhaa kun dubbatu abdiin akka obboleessa kootitti jedheen. Kanaaf si gaafadha. Ani hin jenne takka jedhe lammaffaa namoo amma mee abdiin akkas jedhe san jedhe san nama sanillee hin barbaada maaliifi haadha tun xiqqoodha boruka kanaa olii dubbachuu danda'a namni kun. Nimmoo sirriidha. Kanaafuyyuu mee namnummaan isatu waan akkanaa dubbateera jedhu naa fiduu dandeetta. Si fiduu danda'a garuu walloltuu sodaadha. Waliin lolluu fidii jedhe maa wallolla. Ani waa'ee manaa fi jinnii maalii isin miidiyaa irratti viidiyoo isin waraabda wayii argeessan malee waan takka waan dhaga'een qabu.
warri keessan mana sii kenne mana sani maqaa hajjiiti jijjiiri ana hajjiin jira Sita akkas hajjiidhaan jedhanii situ yooma fakkaatu jira ana hajjiin jedhe lakkatin jedhu garuu akkatin jenne nan beekaa abdi. Ani garuu abdiin hin jedhu waan akkasiin jedhu jedheme. Garuu isaan waan baay'ee ganaa sa'u deemu ganaa waan baay'ee sa'u deemu garuu ani abdii baay'ee waan hin amanu abdii waan akkasiin dubbatu naa sa'u jedhe waan si beekuuf. Kanaafuu ammallee gana beette waan rakkoon qabu nama beekuura nama beekuun yoo maal jedhani ani wanni jedheen illee hin jedhuun illee waan beeku tokko yoo qabu warri keessa mana oo sii kenne ati maal dura mataan lekkis hin dalagu maqaa isaatti deebistuuf nama ganda ofii siin barsiisin ati maal jettee mana warri keessan sii kenne maqaa hajjiiti jijjiirta biyya ofii obboleeyyan ofii abba makeetii wanna barsiisettee irraan dadhabne namicha kan amma garuu sin barsiisa isatu jedhe moon jenne jedhe dura si haa barsiisu mee amma mana warri keessan sii kenne maqaa isaatti jijjiiruun dura isa irra sitti maku hamaa miti abdiinuu akkana naan jedhe an dura maqaa keetti jijjiiruuf deema abdiin na dhooge jedhiin kunooti yaanni dhufuuti yoo inni dhufe abdii mana kana waamee akkas jedhee jennaan namni jijjiire maqaa isaatti jijjiirinii jedhee namni na dhooge abdii jedhe hai dura osoo maqaa isaatti jijjiiru warra isaatiin si haa barsiisu bultiin akkasiin tolti amma moosin waliin sin barsiisanaan jedheera ati fayyama qabdaa jedhe caaltusa namni barree haga fedhe ziirii fedhe illee yoo nama godhate xiqqoollee namni obbeekaan deema ati xiqqoollee obbeekaan jirtu caaltu ammoo as deemee anaa si gargaaru abdii hajjiidhaa mana jijjiirii situu namaan jedhe namarraa dhaga'e gaa abdii namarraa dhaga'e akkami abbaa feetirraa hoo dhagatte amanta inamanne kaawwan amantu malee na gaafatta inamanne sin jedhe amantu malee na gaafattaa jedhe namni waa amanu malee nama gaafata ana musoo abdii caaltuun akkana siin jetteetti jedhanii adda baasanii waan himani waan si fakkaataa yoo ta'e caaltu ati akkana naan jettee siin jedhee si gaafata yoo waan si fakkaane ta'e hin jettu jechuu fedhiisa gaa si gaafachuu jirame anis akkasuma hin jenne kanas hin jenne jedhe gaa anis akka hin jenne nan beeka akka takkas hin jenne nan beeka ani hin jenneeti an garuu viidiyoo isi waraabdan argee jira amma mana sanillee namni natti himillee hin jiru atillee natti himni manni ajjiin illee natti himanne inni osoo atu itti himettee natti himu maaliif caaltuu narraa dhoogaa jedhee waan shakkuuf onnaan jedhu ati nama gosa kan keetii wajjin barsiisin nama haadha abbaa kan keetii wajjin barsiisin intala tana fuudheera jedhee guyyaa takka nama hin dubbatin sirraayyuu bar sodaa qaba mucaa kun namicha sirraa sodaa qabu kana atamma mana jijjiirtaafi ani garuu yoo inni dhugumaan nafaana galee aadi rakkoon qabna yaa akii kanaa miti inni gaaf duraan gaaf tokko naannoo naan jedhee osoo yoo galtee warraa wal barsiisuu hin dandeettaami caaltuun tana osoo biyya galtee jennaani maal maraadhee galaanii naan jedhe maal maraadhee galaanii isarra sitti masila hin galu akkam ta'are maal mara sa'aa anaa mijjatetti isii warra ofiitti galtee sa'aa anaa mijjatetti warra keenyaa waan jiruuf fitadhee yoo ka'ee dhaqee dubbisa malee maal maraadhee naan jedhe dhaqee dubbisa dhaqee ani gaafa waa hunda fixate kootu si yoo jedhe malee gaafuma asirraa galu ganda ofii si galchuun dhugaasitti waan ani immoo biraan hafu wajjumaan hin gala malee gootaa jette teettee dadaama sirra darbee fiigichattoo haajiin beektaame maaf hin biraa fareeti amma kun sin baasuuti manaa fi jinni isaa jijjiiruuf deema jette sanillee ani kun maraattummaa kee agarsiisa dhugaa wadubban ani garuu maraattu warri keetumaa sin jedha mana sii kennan mush warri yeroo ammaa manaa miti kaate mush kabiraa sii kennuu miti kaate qabduu sirraa fudhatan warri biyya inni immoo akkasii kaate qabduu zabana badee ati qabduu sirraa fudhatan warri keessan ka ati qabduu sirraa fudhachuu dhiisanii ka ofii qaban fuudhanii sii kennanii ati gurbaa durriyyee faana bookee kanatti isa tu naan jijjiirsin jedhe moo maaf ittiin ta'e isa naa jijjiirinaan jegaa warri galaanuun jedhani achitti rakkatii naati galaa akka rakkattu nu eenyutu galaasin jedhe maatii kiyya gaa isa beekanii hin barra gaa akka daa'ima qabuun beekume akka heerume hin beekumeti ilaa ama warrummaan keessanuu kama jaabaate heerumtee mire mee nama akkamiiti heerumte gosa kam suuraa isaa as ergi nama akkamiitii namni siin jedhu jiru anamma kana si gaafachuuf miti caaltu eenyu sitti muufi miti ani aadi yoo kana gaafatte an akkas hin jenneeni garuu gurbaa durriyyee kumaartanyaa kanatti
mana kabajaa warri keessanii dhiiga jissee ijaaree ala akkam bulle keessa haa bultu jedhanii isaan si yaadanii onnaadhaan duriyyee kennite mana san qabsiisee kumaara taphatanii ana adima sitti waan. Inni yoo jijjiirame jedheen abdii akka tasaa yoo jijjiirame jedheen malee. Allah kana kunoo kan kee barachi hin deemu caaltu dhugaan anama waa'ee kan keelees dubbachuu dhiisee haga turellee hin beektaa si gorsanillee achuma jirta dhagaan bakkaa socho'a si dhagaan takka itti dhiifamallee naa godhe maaliif hadhallee laa arabaa miti kun si dhagaan tokko jechaan hadhallee ma gorsita achuma jirta borlee hayi mucaa ati mana jijjiirtuu kana barka gaafa daa'ima ati deettee kiraa manaa waan kafaltan waan nyaatanii bultan ati dhabdee inni daa'ima kana algaa kanatti hidheeti barre karambulaa taphachuu deeme qumarra taphachuu deeme. Na yaadadha. Maali yaadatta? Osoo isa yaadattee mana jijjiirta? Guyyaa meeqa warruma keetii wanna barsiisee telefoona warra keessanii ennaa warra keenya guutuun dhumeera moo warra keenya hin jiru warra hin qabu yoo maas hin jedhe waa meeqa sin jedhe guyyaa takka warra hin qabu guyyaa takka lakkoofsa horaatu na jalaa badeedha guyyaa tokko waan biraa sin jedha ati kanumallee ilaaltu guyyaa yeroo daa'ima kana ulfooftu eenyuun sobuu barbaadda ana muu nama of sobi yaa caaltu yeroo daa'ima tana ulfooftu ulfaayati jennaan baas ofirraa karoorri kee kanaa miti sin jedhamu hin jenne naan jedhe amma kanaafuu amantee mana jijjiirtaaf jecha jijjiiriif etana jijjiiriif yoo galeen jijjiiriif jedhe kalaas gaafa biraa gaafa inni galee biyyatti dhala 50 sirra fuudhe takka lama umuti 50 gaafa inni sirra fuudhe way abdiin duraan natti mee kanan beene jettee uu jechuun beekte in fuudhu ga 50 akkamti fuudha isa amantee mire amma namni amantii hin qabne barnoo malee inni amanama laakki sinni nama nama abdii sinni nama nuun jennan yaa caaltu dhageetta mush mana warri keessan sii kenne maqaa ajiiti jijjiiruu dhiisiiti yoo abbaa kan kee gaafadhu haadhatiin tee gaafadhu lafaa fi maasaa waan isaan qaban guutuu maqaa keetii jijjiira maqaa isaati jijjiirsiisi maaltu nagayan kaa baratamu hin beektu ziirisi dhamaasee barakkan si godhaadha caaltu dhugaa ama waan badduu isaa anaasi dubbadhu yoo tana haguma inni galee ittiintu akka muddamtullee hin beekan ziirisi dhamaafate ani hin beeku eenyuun sobdasa hai moo boru haga inni dhiitichoodhaan daa'ima tana sirraa fudhatee yookaan daa'ima tana gurguratee karaarra si baaseeti gana waan biraa jedhaa deemuuf deemtatillee karaarra. Naan jedhu. Kanaafuu hin jijjiirini isarratti itti manni yoo dhufe. Turiyyee faana dhagaa haa dhufu innummaanuu yoo inni dhufee amma qaasi jiruuf deemaa abdiin na dhoggee kunoo maal akkam duraa qabu gaafadhu abdii jedhin anaaf isa wal bira waa miti. Laasinillee ka dura waccuu si gurgursiisu hanqatee jennaan amma mana na jijjiirtu malee dura warraan si haa barsiisu. Eshan makka warra saatiin dura na barsiisu malee jijjiiruuf maqaatti yeroo inni warra saatiin na barsiise. Ati caaltu hadharraa maqama kiyyaan na hin fedhoon. Nama caaltu dhufu maqaan ati maqama kiyyaan na hin barbaadu. Maaliin si godhe abdii? La bakka maqaa kiyyaan na hin caaltu maqaa rakkachuu miti yoo feete haadha ofi godhu abdi mana jettee na waame hin fedhoon bakka waa'ee kee dhaga'ullee hin fedhu si tume dhabaate mana jijjiirtee fi birrii kennitee fi si nyaatee dhalaa 50 sirra fuudhee 5 sirra fuudhee wanni na ilaallatu jiru abdi jettee na waame dhiifama wajjin nagatti. Kalaas tolesh. Hai. Hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa kun argitanii jirtanii waan abdiin naan jedhe abdii garuu akka hin jenne anuu nana mana of caala abdii nama na jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa maaliif abdii baay'ee waan hin amanuuf an nama sanarraallee dhugaa jedheen fudhanne abdiin illee hin kakata akkuma si fuulduratti jedhu abdiin illee an hin jenne ati naman tooyuu jedhani garuu of caala sana manaa jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaan baay'een abdii kabaja baay'een abdii amana baay'eellee isa kabaja akka obboleessa kootitti jechuudha kanaafuu namni sunillee namni waan kana natti millee anaaf abdii wal lolchiisu haa ta'u waan inni kana natti himeef illee hin beeku ani sababa ajjiitiif jecha nama wal jaaladhuun nama akka obbolaa kootti ilaalu hundaanuu wal lolaa jira jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota keenya dhugaa ajjiin nama baay'eedhaan wal dhabsiisuu jira jechuudha kanaafuu waan hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuti nagaan naa tura.